Haati koo gaafa dhaladhee torbii isaatti duute jechuun dhagee. Kunooti abbaan kee kabbitoo sin fuudhu jechuurraan kan ka'ee gara magaalaatti akka inni baqatee. Isa qorachiista malee maqaa koo hin dhayini tokkoon kee. Gocha akkasii sababa ati ishee faana raawwatteef obbolaan ishee haadhi ishee abbaan ishee safuu cabsite jedhanii gaafa isaan taa'iif dhaabii ishee dhoowwan gochuma ati goote kanaan lubbuun ishee darbe. Dubartii wajjin iyyuu ani qubaan lakkaa'amti kan inni dubartii bira ga'iyyuu maqaa koo akka hin dhoofne atis akka maqaa kiyya hin dhoofne hin beeku ni kana. Akkasumatti karaa magaalaa kana kan inni dhufee fi abbaa koo barbaachan dhufee. Kun amma ilma koo abbaa kiyya. Abbaa kooti jedhee si barbaacha dhufe miti daandee. Keessa isaan na fakkaata mucaan kun. Oromoo Entertainment. Arraa waan addaa tokko qabadhee dhufeera. Inni kunis immoo mucaa wayii tokkotu baadiyyaarraa gara magaalaatti dhufeera. Abbaasaa barbaachadha jechuudha. Baadiyyaarraa kan inni dhufe abbaansaa kuni daa'imummaatti yookiinis immoo yeroo kutaa 8 baratu elementarii otoo baratanidha jechuudha. Dubartii tokko faana akka carraa ta'ee walqunnamtii saalaa raawwachuutiin itti yaadamee waan godhame miti jechuudha. Waan akka tasaati daa'ima kana godhataniiru jechuudha. Haaluma sanaan abbaansaa kuni mucaasaa kana yeroo sanaa fi gaafa waan akkanaa gaafa uumamu safuudha jechuudha. Akka biyya sanaatiitti dubartiin suni gaafa isheen na fuudhe jettu warra isheetiin obboloota isheetiin ari'atamtee na fuudhi gaafa isheen jettu sin fuudhu jechuurraan kan ka'ee gara magaalaatti akka inni baqate yeroo ammaa kana mucaan kun guddatee gara magaalaatti dhufee abbaasaa barbaadaa jira waan ta'eef kanaafiyyuu na faana turaa abbaasaas walumaan kan barbaannu ta'a jechuudha. Kottu na duukaa. Tole egaa daawwattoota Oromoo Entertainmentii kunoo akkuma na bukkeetti argitanii mucaan baadiyyaarraa abbaasaa barbaacha dhufee isa kanadha jechuudha. Maqaan keenyudha? Maqaan koo Boonaan jedhama. Boonaa. Boonaa eenyu? Boonaa Kabbitoo. Tole Boonaa Kabbitoo jedhama. Maaliif dhufte gara magaalaa? Karaa magaalaa kana kan inni dhufee fi abbaa koo barbaachan dhufee. Akka nageetti abbaan kun naannoo kana jira jechuudha ga'een ture. Ani akaakolii koo biratti guddadhee abbaas haadha kootiin hin argin beeku ijaa hin argine jechuudha. Haati koo gaafa dhaladhee torbii isaatti duute jechuun dhagee of ajjeefte waan jedhamu jechuudha. Maaliif of ajjeeste? Sababni isheen of ajjeefteef akka nageetti wanti kun safuu wanta ta'eef abbaan koo immoo sin fuudhu waan ittiin jedheef of ajjeesuu filattee of ajjeefte jechuudha ga'een ture. Okay, yeroo sana akka tasaa jechuudha otoo itti yaadii wal fuudhanii si godhatan otoo hin taane tasadhaa jechuudha kana tuumamu. Wal fuudhanii osoo hin taane hiriyummaa hiriyaa ta'anii osoo jiraniitii naan jedhe akaakayyuun koo. Okay. Akkanaan jedhee utuu hiriyaa ta'anii jiranii akaakayyuun koo dogoggora guyyaa tokkotti waan uumamedha naan jedhe. Sana biratti abbaan kooti haadha koo fuudhuu waan didee fi haati koo ajjeefte. Gara magaalaatti baqatee jechuudha. Yeroo sana obboloota isheetu akka manatti deessee yookaan immoo akka nu salphistee nu qaanessitee safuun jedhu gara baadiyyaarra waan jiruu fi sababa kanarraan kan ka'ee nu qaanessitee maqaa nu balleessitee isa jedhamuufidha jechuudha. Obboloonni ishee abbaan ishee kan isaan irratti roorrisan. Okay, isa kanadha. Isa kanadha. Facebook irratti namoonni baay'ee waan beekan itti fakkaata. Hordoftoota baay'ee qaban jedhan namoonni magaalaa kanas akka inni jiraatu quba qaban naannoo kana jiran jedhani isa barbaachan dhufe jechuudha. Tole egaa Kabbitoo Gammachuudha jechuudha. Abbaan isaa Kabbitoo Gammachuu baay'een keessan karaa tola sooshaal miidiyaa namoonni baay'een kan beekan betelee Facebook irratti namoonni baay'een isa beeku jechuudha. Kunoo suura isaa nama isin argaa jirtan kanadha. Egaa Kabbitoon Gammachuu anillee nan beeka jechuudha. Waggaa meeqa erga biyyaa bahee jedhamee yaadama? Erga biyyaa bahee tureera yeroo sama biyyaa bahee anumti dhaladhee biyyaa bahee akkas jechuun gara waggaa 18 akkasidha 17 akkas. Okay. Erga biyyaa bahee jechuudha. Tureera jechuudha. Umurii kanatti jaalala abbaasaaf jecha abbaasaa barbaacha baadiyyaarraadha jechuudha kan inni dhufe. Tole ammati abbaa kee akaakayyuu kee faatu deemii barbaadisiin jedhe moo ofii makee barbaacha dhufte? Akaakayyuun koo akaakaa koo ani dhokadheen dhufe akka nuuf barbaadeen turre inni jalaa badeedha kan inni dhufe ani abbaa malee haadha malee guddadhe haadha koo deeffachuu waan hin dandeenyee fi abbaa koo barbaadeen argadhaa jedhee waan yaadeefidha malee akaakaan koo barbaadee miti maatiin koo guutummaan hin barbaanne gaafa biyyaa bahee dhokan deemee halkanii nan manaa bahee gaafa manaa bahee jechuudha.
Tole egaa daawwattoota Oromoo Entertainment egaa boonaan akkuma isin argitan abbaasaa Kabbitoo Gammachuu barbaacha gara magaalaa dhufeera. Tole abbaa kee yoo argatte gammachuu akkamii sitti dhaga'ama? Ibsuun danda'an waan argadhu isinitti fakkaata waan hin arganne isinitti fakkaata. Nakaadaas jedhee nan yaada jechuun garuu tun abbaa koo argadhee ijuma kootiin argee akka nama tokkoonis akka hiriyoota kooti abbaa koo ijaan argee baay'ee natti tola baay'ee gammachuu addaan natti dhaga'ama. Abbaasaa Kabbitoo Gammachuu nama suura irratti argaa jirtan kana sheer godhaa biraan gahaa. Egaa baay'een keenya daa'imummaa keenyatti dogoggoroota garaagaraa irraa kan ka'e fedhii malees haa ta'u itti yaadnes haa ta'u walquunnamtii saalaa yeroo goonutti daa'imni immoo umuriin filatu of eeggannoo gahaa hin goonu yoo ta'e daa'imni tokko uumamuu dandeessi jechuudha. Daa'imni yeroo nuti barbaannetti otoo hin taane yeroo nuti raawwannettidha jechuudha kan inni dhufu. Yeroo baay'ee dargaggoonni baay'een dhiironni keessumattuu walquunnamtii saalaa erga raawwatanii daa'imni dubartii tokko garaatti hafee booda hin baqatu jechuudha. Kaaduun jira, baqachuun jira, simbeeku jechuun jira. Wantoota baay'eeti jechuudha. Rakkoon isaa sun kan shamarraniiti jechuudha. Garuu akka furmaataatti waan an haasa'u dhiirri tokko erga dubartii tokko irraa daa'ima godhatee booda yookaanis immoo akka tasaa walquunnamtii saalaa faana goone booda yeroo nuti barbaannettis haa ta'u yeroo nuti hin barbaadinitti daa'imni erga garaatti hafe dhiisnee baqachuu miti jechuudha. Furmaanne dhiisnee baqachuu otoo hin taane furmaata waan sanaa waliin ta'anii barbaaduudha jechuudha. Dursinee gaafa walquunnamtii saalaa goonu guyyaa isaati taanaan akka daa'imni uumamu hundi keenya hin beeknaa jechuudha. Sanaaf immoo furmaatonni yeroon kun yeroo saayinsiif teknooloojiin babal'ateeru gatii ta'ee fi baayoloojikaalii fayyadamuu dandeenya. Seera uumamaa guyyaa lakkoofnee fayyadamuu dandeenya. Yoo sana hin taane kondomii fayyadamuun hin danda'ama. Yoo sana hin taane qorichoota akka poost piilii ta'an fayyadamuun hin danda'ama. Sana achitti immoo erga garaatti hafee booda immoo itti amannee ameen jennee fudhachuun gahee keenyadha jechuudha. Daa'ima akkas bareedu kana mucaa akkas bareedu kana argatanii ka'anii baqatan bor daa'imni har'aa uumamtee abbaa jaalala haadha ishee fi abbaa malee guddattu kuni saayintistii ta'uu dandeessi. Namoota biyya kana mootummaa harkaa fuudhan ta'uu danda'u. Kanaaf iyyuu hundumti keenya iyyuu gaafa waan akkanaa raawwannu dursinee itti yaaduun gaariidha jechuudha. Egaa amma walumaan abbaa mucaa kanaa kan barbaannuu fi ta'a jechuudha. Kabbitoo Gammachuu hiriyyaa koo tokkotti bilbileera fidee dhufaa jira waan ta'eef kallattiimaan gara iddoo hiriyyaan koo jirutti abbaa mucaa kanaa faana wal agarsiisna jechuudha. Gammachuu akkamii sitti dhaga'ama abbaa kee argite? Ani dubbachuun danda'u jechuun abbaa maqoo qofa gaafa arganii gammachuu natti dhaga'amu ibsa malee afaanin dubbachuun natti ulfaataa. Tole egaa galatoomii abbaa kee walumaan kan si barbaannu ta'a. Daawwattoota Oromoo Entertainment nu faana tura haga dhumaatti isiniin jenna. Let's go. Daawwattoota Oromoo Entertainment kunooti akkuma argaa jirtan egaa amma Kabbitoo Gammachuu jechuun isa kanadha warana bukkeetti argaman kanadha jechuudha. Inni kun immoo hiriyyaa kooti sooshaal miidiyaa irratti firqisoodhaan beekama. Nabiyyuu jedhama. Kanaafiyyuu egaa Kabbitooni mucaan kuni kan koomiti jedheedha jechuudha. Inni nu falme mee isumarraa kan dhageenyu ta'a. Tole Kabbitoo baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eddan. Waa'ee ilma kee maal jettaati? Ani ilma hin qabu isiniin jedheera. Ani hin dhalchines waan akkaniis godheen beeku. Ani dubartii wajjin iyyuu ani qubaan lakkaa'amti kan inni dubartii bira ga'eyyuu. Egaa ta'uu danda'a garuu mucaan kun guutummaa guutuutti suura kee akkuma kanaa maqaa kee guutuuttidha jechuudha kan inni fidee dhufe. Hamma erga biyyaa baatee ati? Anamma ergan biyyaa ba'e gara waggaa 19 akkasin ta'a. Okay. 19 hin ta'a ergan biyyaa ba'eeti. Tole waan ilmi isaanii jedhan kana dhaggeeffadha. Waggaa meeqa erga biyyaa ba'ee jedhamee yaadama? Anumti dhaladhee biyyaa ba'ee akkas jechuun gara waggaa 18 akkasidha 17 akkas. 19 hin ta'a ergan biyyaa ba'eeti. Argitee waan ilmi keessi waggaa 18 waan akkasiiti erga biyyaa ba'eedha kan inni jedhee. Tole sababa maaliinidha kanatti biyyaa baate? Ani sababa dhuunfaa sababa mataa kiyyaani malee waan akkanaa godhee yoo na amantu hin amantan taanaan immoo ragaa fiddanii mucaa sana natti agarsiistanii kanadha mucichi kunooti mucaan kee amma sinnaan jettanitti hin amanu ani hin beekus. Ani waan akkanaas godhee hin beeku sitti meera dubartoota bira kan hin ga'isi qubaan lakkaamaa siin jedheera isheen qubaan lakkaa'amtuyyuu ergana dhufeeti malee ani biyyatti waan akkasii godhee hin beeku. Innillee kan koomiti jedhee garuu mucaani koppii yuutuun taane piriintii isaa nama godhe fakkaata isumarraa ciree lafa bu'e.
Koppii miti piriintii nama baaseesum funyaanni kun areeda duwwaan qabu malee iji isaallee dudduubi isaallee kun isuma koppii ta'e lafa bu'ee mucaa ilaalee murteessu hin dhumdin. Tole egaa daawwattoota keenya mucaa isaa abbaa kooti jedheedha kan inni dhufee haa ta'u malee kabbitoon gammachuu garuu ani guyyootan waan akkanaa godheeru qubaan lakkaa'ama jedhee mucaa isaa haaluu irrattidha jechuudha kan inni argamu. Haa ta'u garuu dhugaa dubbachuu fi umuriitti mucaan kun abbaan isaa biyyaa bahee fi umurii itti erga biyyaa bahee kabbitoon lakkaawwate baay'ee ma wal fakkaata jechuudha. Ilma kee argitu yoo argite malee amantuu jechuudha. Na agarsiisa. Tole egaa daawwattoota keenya amma immoo kabbitoo fi ilma isaa yeroo wal quunnamsiisnu ta'a jechuudha. Egaa I don't know maal takka uumamuun beeku kana xaansee kan jiru. Hundumti keessanuu nu duukaa bu'aan hordofa. Kotta let's go. Ilma kabbitoo gammachuu bira geenye irra jechuudha. Fiiliingii isatti dhaga'amu walumaan kan ilaallu jirra. Let's go. Dhufne kunooti abbaan kee kabbitoo. Achedi inde isa kana wanni ta'e achinarraadi maanni narraa dha'u kai maal kun amma ilma koo abbaa Abbaa kooti jedhee si barbaacha dhufe miti daandee amma eessa sana fakkaata mucaan kun maal saatu sin fakkaatu kunoo ilaali waa kun si malee qaba moo kun meeqa amma umuriin kee meeqa 17 maal nama umurii 17 godhadhee meeqa umuriin koo kabbitoo akkas miti umrii koo meeqa umuriin koo meeqa si ani 16 isin 16 16 maal nama umurii 17 ilma keedha jettanii oroonatti fiddan si maal No kabbitoo hubachuu ni qabda malee. Hubadheera. Baadiyyaadhaan biyya dhufe miti barbaacha lagamee kan ce'ee dhufe gamsaadha maatiin jiballoole. Eessa saatu sin fakkaatu kabbitoo kun man areeda malee maal wal caalu. Hin fakkeessina kun. No ayidellem. Ani dhala sin qabu dubartii bira tokko bira sin geenyaan. Akkas waan qilleensaan da'uu jalqabee nam. Kabbitoo ayidellem. Bo'aayira idis baqa qoy. Is baqa. Ani boo dhiise utuunni dhiigatu feeti waan na ilaallatu tokko hin jiru. No. Ani dubartii tokko bira hin geenye. Mucaa sin godhanne eddoon fiduu sin. Meesti suura isaa nu agarsiisime suura isaa fidi. La profaayilii mti isaa illee sidhaa jechuudha kunoo. Waan suura maal na ilaallatan yoo ta'u suurri maal naa godhaana. Mucaan kun hin godhanne. Warra fufaa tarreessaa beektamoon beektu. Warra fufaa tarreessaa. Hin beekon. Attamitti hin beektan ollaa taate. Meeqan ergaan biyyaa baheeti tureera baay'ee tureera. Obbolaasaa keessaa nama lama natti nama beektu. Tasfuu fi Tolasaa. Tasfuun obboleessa kee miti? Obboleessa koodha. Tolasaan obboleessa kee miti? Obboleessa koodha. Maarree si beekaayyuu innoo si qoratee si barbaacha dhufe akkamittiin hin hubattuu ni ati? Kana maatii biyya ari'anii naan dhufee inni abbaa koodhaa jedhee maqaa na balleessuu dhufe malee ani mucaa amma kanaan godhanne. Waraqaa eenyummaa qabdaa? Kabbitoon gammachuu si moo si miti? Kabbitoon ana ta'uu miti kaa. Kunooti kaa kabbitoo boonaa kabbitoo gammachuudha. Ofii isaatti barreeffate yoo ta'e malee ani maqaan kan kiyya. Garuu ani hin godhanne mucaa mana ga'u. Mucaa inde ani ana moo isa tabbaa fakkaatama mi'a tumte murteessi. Ati nama guddaa miti maaf sobte? Amman gaa amma mucaan kun. Boona kottu. Bakka dhiisin booyin. Booyin hin barbaachisu. Kabbitoo. Yeroo tokko tasgabbaa'e. Mucaa kun amma kana bu'aa jira miti. Nama akkas bu'ee abbaa koo ta'e si barbaacha dhufe. Kan keeti waggaa 18 erga biyyaa baatee gosa kee beeka, sanyii kee beeka, qe'ee keessan beeka. Nama suura kee profaayilii bilbila isaa godhatee akaakayyuu isaa jalaa badee nama deeme. Haadhi kee eenyu jedhamti? Qabbanneen beektu? Qabbanneen beektu? Yeroo kutaa 7-8 barattu. Hin beektuuni? Amma beekuu kiyya miti. Waan sana gooteetta mucaa kana sitti akkas godhee mucaan kun kan keetii jedhi malee beekuun kiyya furmaata isa sanaan ta'u. Beektee? Kabbitu. Qabbanneen bar gocha akkasii sababa ati ishee faana raawwatteef obbolaan ishee haadhi ishee abbaan ishee safuu cabsite jedhanii gaafa isaan taa'iif dhaabii ishee dhoowwan gochuma ati goote kanaan lubbuun ishee darbe. Mucaan kun immoo har'a haadha malee guddatee abbaa koon barbaada jedhee si barbaacha dhufe. Akkamittiin hubattuu ni ati? Nama daandii amma kana maal si fayyadamu ati? Eebbaa. Daa'imni haadhaaf abbaa malee gaafa guddatu har'a immoo gaafa inni si barbaacha dhufe. Amman siniin jedhe ani siinis hin beeku. Inni iddoo barbaadee iddoo fedhee dhufe
inni abbaa kootii jedhee ana abbaa isaa ta'uu hin danda'u. Kana caalaa waan tokko maqaa koo akka hin dhoofne atis akka maqaa kiyya hin dhoofne hin beeku ni kana. Akkasumatti sokkaa Tole daawwattoota keenya egaa wal falmaa jiru jechuudha. Inni abbaa kooti jedha, inni immoo abbaa kee miti ani jechaa jira. Jara kana akka taanu taanee walitti araarsuu qabna jechuudha. Atis dhiisi. Kabbito na dhagahi. Seerri si gaafata. Ilaa ani mataa keerraan bu'u dhimma mucaa kanarratti jechuudha. Mataa keerraan. Dinarraa deemta moo deemta? Maaliif hin deema? Maannati mucaa dhalchite kaatee natti An koomitti hin jedhe. Keeti ka kunoo. Ragaa qabatamaa sana. Ragaa qabatamaa. DNA keessan haa qoratamu. Yoo barbaadu. Amma isa qorachiiste malee maqaa koo hin dhayiini tokkoon kee. Maqaa kiyya. Egaa daawwattoota keenya amma nu duukaa bu'aa kun abbaan isaa hin gadhiisu jedhee ilmi dura goraa jira. Abbaa kooti jechaa jira. Abbaan immoo sin beeku jechaa jira. Egaa barichumatu akkas ta'e abbaan ilma kaadii ilmi abbaan waanuma isaa wallaalaa irra kot. Isa. maal nandi Dhagahi kabbitu. Dhagahi seeratu si gaafata laa. Ansiif jedheen. Seeratu si gaafata. Mucaa kee kana har'a yoo amantii fudhatte si wayya. Keeti miti dargaggoome miti dheerate mini umurii mucaan kanaa xiqqaadha. Si galee ati garuu gatii maqaamni isaa akkatti dheeratee Mucaa kashalabbee gandaa iddoo barbaadanii fidanii dhala keetii naan jettu moo? kashalabbee ta'uu isaa maaliin beekta? Mucaan amma kana kun nan dhalchu. Maaliin beekta kashalabbee? Abbaa koon ta'u mucaan kun. Akkamitti abbaa kee ta'uu danda'a? Mucaan kun maal qaba? Hojjaa tolcha. Ani maal hin qaba? Maal irratti argaa jirtan? Maal kun maaliin inni sitti jiru? Inni maal nama masiin godhadhaareen moo kan kee fiddeenatti intini gochaarta? maal gochuu danda'a? Egaa walumaa galatti viidiyoon kun viidiyoo piraankiiti. Kan piraanki ta'ee kabbitoodha. Faayinaalii isaa egaa aaraa jira jechuudha. Inni mucaan kan koomiti jedheetu mee itti himna jechuudha. Miilana yoo ammas kan lolee fiigu yoo ta'e piraanki akka ta'e itti himna jechuudha. Nu faana kotta. Deemaan jiran an qabna. No kotta. Kabbita. Isa dhumaa sitti hima. Mucaan kun kan kee moo kan kee miti? Kan koo miti. Kan kee miti? Kan kee miti? Kan koo miti. Abbaa koodha maaf akkatti dhiigi keenya ilaalamu bakka. Kan kiyya miti hin jedhe. Na dhagaartu miti. Taragaagga'i kaa'ati. Taragaagga'i. Akkamitti hin taragaaggaa? Isin taragaaggeessu tuni mucaa keetis hin jedhe atis hin amantu. Mucaan ammas gawan akkamitti mucaa ammasii godhadha? Keetii. Kun abbaa kiyya hin ta'a. Tole tasgabbaa'i waa maraafiyyuu piraanki taateetta jechuudha. Piraankiidha mucaanis kan kee miti. Nyaatam jettama. Maali kana randabbara bajjeessus. Bakka isheen asirratti. Yaa egaa kabbitoo akkuma laaltan kana piraanki goonee jirra jechuudha. Mucaani beekudha ansaa miti. Haa ta'u malee garuu mucaa garraammiidha. Waan akkasiin godhu dubartoonni akka hin baqanne gabaasa akka hin cufne singiliidha waa tokkoon qabu waan akkasiin beeku. Jaloleen ni jira qubaala kaamti. Qubaala kaamti malee gooteetta. Baala kiyani waan akkasii godhee hin beeku maqaan balleessee. Pirankii dhattee yaaddeettaa gara. Hara dhugaa rabbeeni. Tasa pirankii taafaa hidhee yaadee hin beeku waan akkanaas na qunnamee hin beeku naan yeroo jalqabaadha naafi nama dhibdu garuu dhugaa waan akkanaas dhuma namatti maallee hojjedhaa malee pirankii akkasii nama hin godhina. Amanuun barbaannee garuu. Lakiin bakka ani waan sanaa galuu dide beektee kana hindi seexanatti natti ergimu maal waan baay'ee addamisiiree gaafa pirankii taatu waan meeqa keessan gale beektee isa kanaafuu pirankiin akkasii baay'ee ulfaata beektee. Hin shakkine amma hindi hankooti immoo ta'innaa jettee persentii xiqqoollee yoo ta'e. Hindi akkamitti shakkuu dhiista? Hin shakkita gaafa pirankii taatu. Siinis si qunnamee si agarsiisu hin jedha malee waan bira waan hin godhu qabu. Otoo kan kee ta'ee too dhugaadha ta'ee maal goota turte tam? Amma jechuun nama ammas ga'u godhachuu hin dandeessu gin nama ammas ga'utuun godhadhe garuu natti tola. Gin
hin godhanne kaa maal godha. Garuu dubartoonni sammuu kee keessa dhufaniira hin jiru. Dur yeroo elementarii barat. Lakkaan ture. Lakkaan. Daa'ima godhachuu yeroo dandeessu irraa kaastee too dubartii faana waan akkasii raawwatte ilma mana ga'u numa godhatti. Isa waaqatu beekaa dhiisi. Tole gaa akkamitti ilaalte garuu? Baay'ee bareeda dhugaa piraankiin akkasii baay'ee bareedaadha. Waan nama bohaarsudha jedhee man yaada. Itti fufaa galatooma. Dhugaa hundumti keessan waan amma dhumaatti nu daawwattaniif galatooma. YouTube kana share, subscribe gochuun, like gochuun nu deeggara. Thank you. Oromoo Entertainment.